Jirra jirtanii maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatanii waaqayyo irraa abdii qabnaa akkam jirtu fayyuma keessanii naguma keessanii jiruu simbiratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyo. Egaa irra maal isinii qabadhee dhufe seetanii dhugaa kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Jireenya Itoophiyaa baay'ee tokko kan ulfaate akkuma viidiyoo argaa jirtanii. እና ቪዲዮ ላላ ዱጋ ዱባchuudhaaf egaa maal godhanii waaqayyo waan hundumaa nu danda'e maal godhan dugaa cubbuun keenya akkoo baay'ate akka malee baay'ate waaqayyo garuu hundaa cubbuu keenya wajjin nu gannee nu danda'e egaa jireenya kan argitanii guyyaa kaleessa jechuudha. Kaleessa naasee bultii tokko baay'ee tokko roobee baay'ee roobee mana namaa naannoo adda addaatitti mana namaa seenee roobni nama kan fudhatee lubbuun namaa kan dhabame akkasuma immoo qabeenya namaa kan dhabame baay'eetu jira jechuudha. Egaa baay'eetu jira waaqayyo waan inni godheef hin beekamu egaa bara dhumaatu waan ta'eef hin beekamu jechuudha. Hojiin keenyas hojii miti hojiin ilma namaa hojii miti egaa kan inni fide immoo eenyu danda'aree humtuu hin danda'u waan ta'eef dhugaa in ulfaata garuu hojii isaa kan inni fide kan hundaa tamasgeen jedhanii jechuudha. Naannoo hedduutti kan kaleessa waan akkanaa uumame samoona Finfinnee irratti ture makiinaa bajaajii guuraa ture jechuudha. Asittis bajaajii makiinaa nafnee mana namaa seenee naannoo nuti jirru miti tokko nurraa siiqaa mana namaa seenee maatii akkasuma qabeenya manaa balleessee amma yeroo kana keessattuu namni baay'ee tokko rakkatee jira. Nyaatumtuu mana keessa kan hin jirre nama baay'ee jira jechuudha. Hin beektanii yeroo gannaa hin beektamu hundi keessanuu jechuudha. Akka yeroo bonaatti miti keessattuu maatiin baadiyyaa baay'ee rakkatu jechuudha. Innaa ganna keessa hin ulfaataa amma waan isimmoo akkana godhee harmee keenya kan argitanii saafaan baatee baasa jechuudha. Ilma ishiitti saafaan baatee baasaa nama hunda akkasumatti guuranii bishaan osoo isaan mana keessa taa'anii osoo isaan hin beekin manatti nam'ee jechuudha. Manatti wal namni bishaanii mana hiriyyaa tokkollee jechuudha. Eeggadda akkanumatti halkan rafaa jirra jettee osoo rafaa jirru gara sa'aatii ja'a minaatitti bishaan kan ofii nurra garagara argina jedhan iddoo rafanitti jechuudha. Daa'ima lama qabdi amma abbaan manaa tokko baatee ishiin tokko baattee fiinna daa'imtu mucaatee daa'ima kuftee daa'imti baay'ee mi'amtee jechuudha. Adda kanarra baay'ee jalaa mi'amtee ho'ameefii jira garuu mana yaalaa deemte geessanii ho'ameefii jira. Baay'ee tokko duffaa ta'u soorafnu nurra garagara jira. Qabeenya isaanii akkasuma barbadaa'e ka'a. Qabeenya isaanii jechuudha. Akkasumatti bakka waan isaan mana keessa dhaakkatanii qabanii waan isaan manaa qaban hundumtuu akkasumatti bishaan ta'e egaa waan lubbuun isaanii ta'uu lubbuun isaanii garuu ba'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Gini yeroo baay'ee roobu amma roobu garuu gisee roobe sanitti bakka humnaan rooba jechuudha. Rooba bakka humna qabu. Amma karaa haroo hin beektanii karaa asfaaltii irratti kan yaa'u san inni amma magaalaa Asallaa kanatti eeggadda nama lama nyaate jechuudha. Innumti jechuudha nama lama bishaan kanuma waan asfaaltii irra yaa'u kun jechuudha. Baay'ee tokko ulfaate egaa dhugaa dubbachuudhaaf naannoo Asaasatti illee jechuudha. Asaasatti illee akkanatti mana nama miiqaa seeni nama miiqaa jechuudha. Mijeyoonni achi fira kiyyaa tokko achi jirti nama miiqaa osoo rafanutti seenee bishaan gini adagaa maal jedhanii adagaa makiinaa adagaa bishaanii adagaa abidda rabbi namaa baasuu jedhan. Rabbi namaa baasuu jedhan dhuguma kana ofirraa illee oguu hin dandeenye egaa humnaa olii yoo ufee inni gafa'ee yoo ufee humnaa olii waan ta'eef ofirraa oguu hin danda'anii eenyumtuu humna qaba jedhee ofirraa oguu hin jiru rabbii tokkichi bichaan inni namarraa haa qabu malee inni nagaa nuuf buusee bakka rooba qabbanaa nu haa roobuu isinillee kaannaa keessan Itoophiyaa yaadadha. Bakka iddoo kaawwan amma iddoo baay'ee roobni agammaatitti suma roobni roobni kan mi'aan facaafannetu jira. Kan mi'aan agammaatitti sanyii hin darbannetu jira gadi jechuudha iddoo biraa.
iddoo rooba immoo bakka gisuma rooba isaanii gaffideetuma bakka dargin go'ee rooba ani dhugaa dubbachuudhaaf kaasuun hin jiru ani keessa taa'u baay'ee sodaadha jechuudha mucaa kee wajjin. Na warroonni gibbii saarbisii nu bira ta'anii jiran kiraa warri ta'an hin jiran. Bakka roobe amma sinan laala garuu lubbuun gara baatuun hin beekamu. Lubbuun harka rabbii jirti gara baatuun hin beekamu. Sodaa efii miti diin bakka nama waan ta'eef nama waan ta'eef. Bakka ammallee Oroobin hallaala Oroobni ani kophaa kee yoo ta'e duraan na sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa harmee keenya fa'aa akkanatti rakkatanii qabeenyi isaanii akkanatti jalaa barbadaa'ee innaa waan qabanii warii nama achi keessatti warii baay'eetu du'e jedhanii hoolanni akkasitti duute jedhanii fardeenii fi harreen hin duune ba'an jiran in hoolataa fi lukkuu akkasuma immoo re'oota warii minaaminni du'anii jiran innaa. Isaan qabatanii baasuuf hin danda'anii humna qabanii iddoo baadiyyaatti odoo magaalaa ta'e aga tokko makiinaan kiloon jiraame kan mana diigumaaleen jedhan kun inni fuudha waan ta'eef gini kun naannoo baadiyyaatti maaltu jiraree maaltu fuudharee innaa waan isaan biraa ejjetu maatii dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa amma achi keessa ba'anii waanuma guyyaa tokko nyaatanii bulanuu hin jiru uffanni akkasumatti amma maal godha bishaan kun hareetti lagatti naqa waan ta'eef innaa waaqayyo isaan wajjin haa ta'u egaa dhugaa hin ulfaata kaannaa keessaniin Itoophiyaa yaadaddaa'ii warri biyya alaa jirtanis akkuma amantaa qabdanii musliimis du'aa'ii keessanii kiristaanis tsalooti yaa'anii amma ammoo kiristaanni soomarra jiranii sooma filchataarra jirra. Egaa sooma kanas sooma nagaa nuuf haa godhu sooma warri biyya hambaa jirtanii lees sooma nuuf hin mijatu minaamin ettanii hin nyaatina sooma garuu mana tokko kan hin mijannes ni jira garuu warri isin mijatu sooma. Bakka dhugaa baay'ee keessanii mijata maaliif nyaata warra hojjetuuf hin mijata warra nyaatan hojjenneef xiqqoo isaaniif mijanne malee innaa hundaafiyyuu kaannaa keessanii amantaa qabdanii kaannaa keessanii biyya keenya yaadaddaa'ii yoo biyyi keenya nagaa ta'e yoo maatiin keenya nagaa ta'e hunduu keessanuu kan deebitaniitti galtanii mitiire yoo maatiin nagaa ta'e yoo biyyi nagaa ta'e dhugaa hin ulfaata yeroo tokko yeroo lama qofaa miti asaasa irratti akkasitti guurii asaasa sammuunatti akkas godhaa ture dhugaa makiinaan bajaajiin hin hafne jechuudha qabeenyachi keessatti waan baay'ee tabalaashee innaa finfinnee irrattis argitanii naannoo adda addaatti garuu kun egaa waaqayyo bichaan nagaa haa buusu innis rooba qabbanaa nuuf haa roobu egaa akka fe'asaati waan hundatu maal jedhadha jechaa jiranii. Teknooloojii ammaa asantu isaan mootummaa roobsisaa jira jedhan isaa miti kun yaani kanuma waaqatiin na fakkaate yookitti isaati waan ta'eef kanuma waaqatiin akka yeroo tokko Dubaay keessatti yaadattan waggaa lamaan immoo waggaa sadeeni mootummaa lakki ture anuyyuu ergan galee waggaa lama sanii dura jechuudha waggaa afur binaamina intaa mootummaan isaanii Dubaay rooban qabdu waan ta'eef dhaan roobsisa jedheetu. Amma saayikooloojii yookiin teknooloojii ammaa kana fayyadame iddoo roobee magaalaa baay'eetti jechuudha. Magaalaan eegisee sarreeyaan maannoo magaalaa maaliidha narkaa bareednaan ta'e Dubaay keessatti iddoo aleen jedhamuun hojjeta. Nama baay'ee jechuudha ollaa keenyatti akkana mijee Itoophiyaa tokko kan nyaatamtee hin jirti bishaan bakka roobeetu mana seenee jechuudha. Akkasuma lakkoofsi manni gubbaarraa manni isaanii kana gubbaarraa waan hojjetama waan ta'eef nyaatame maali chaakiyaa waan ta'eef nyaatameen burburamee akkasitti irratti jigee achuma keessatti. Innaa gisee sana nama baay'ee mi'amee akkasuma gaalli jalaa kaabaa uumessi likkiin qabu akkasuma makiinaan baay'ee bakka innaa isaan hojii harka isaaniiti hojii waaqatii miti keenya garuu ani hojii waaqaa natti fakkaata malee biyya kana godhaa miti maaliif waqtii isaa hin rooba baran hin duun qabbanaayyuu baay'ee roobni hin jiru garuu gisuma fide isaanitti rooba malee inni akkanatti ani dhugaa baay'ee garaana nyaatti harmeeni maal godhan. Harmee bichaa miti maatii baay'eetu keessa jira beektu viidiyoon hundi isiniif maxxansine malee ijoolleen hin jiran bakka maatii baay'ee jira egaa waan inni waa yaadatu hin ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jireenya gaa kaannaa keessaniin Itoophiyaa yaadaddaa isiniin jala ishii maatii kiyya nagaa naaf taasisan jaaladha.